gara torbata milamaatitti qoodamaa jedhan warri Nasaaraa warri Kiristaanaa jechuudha. Kanaaf nuti immoo ummanni muslimaa alhamdulillahi rabbil alamin nuti tokko sunnaa rasuulaa qabannee jirra alhamdulillahi rabbil alamin irratti gadi nu haa dhaabu qur'aana qabannee jirra hadiisa qabannee jirra qur'aana qabannee waan biroo wanti nuti irratti finnu hin jiru rabbiin sunnaa isaa kana irratti gadi nu haa dhaabu akkasi seenaa sigale dabalatamoo muslima waabiyaa jechuun muslima waabiyaa jechuun kiristaana simiti muslima simiti akka waan naan jetteeti mucayyoon kun sanaan booda maal jechuudha garuu waan isaa jedhe baay'ee na tenshineessaa ture iyyuu. Baay'ee sitti maa kanallee na dhageeffadhu tokkoffaa wahabiyyaa ka jedhamu maqaa namaati maqaa nama dhuunfaati Muhammad ibn Abdul Wahhab jedhama maqaa namaati beeki maqaa amantiiti miti maqaa namaati na dhageeffadhu maqaa namaati sababiin isaan akka jedhaniif Muhammad ibn Abdul Wahhab kun nama sunnaa rasuula rabbi alayhi salatu wassalam hordofaa turedha nama waan qur'aan ittiin jedheen deemaa turedha nama tawhiida gadi dhaabeedha nama shirkii akka hin babal'anneef taasisaa ture waan ta'eef maal jedhaniini maqaa wahhabiyyi jedhanii itti baasan nama barsiisa isaa fudhatillee akkas jedhanii waamaniin maaliif saalfachiisu waan barbaadaniif nama haqarra jiru fakkeenyaaf amma yookaan ustaaz awwal waan gaarii na barsiisu ta'eef beekaa ustaaz awwal maqaa ustaaz awwaliitiin na waaman garee ustaaz awwal jedhanii amma sigalaara fakkeenyaaf amma ustaaz awwal irraanii baradha taanaan ustaaz awwalii maqaa balleessuu barbaadan maal godhanii tokkoffaa ustaaz awwalii maqaa itti baasan maqaa ustaaz awwalii kana danqanii waa wahii jedhanii kaanii ergasii booda nama isarraa baratellee maal jedhaniin anallee maal jedhan inni garee ustaaz awwaliitiin aan jedhan fakkeenya si kaara beeki maaliif inni waan haqa na barsiise qofaaf kanaaf sababiin isaan akka jedhaniiniif sababni maqaasa itti moggaasaniif sababa inni sunnaa rasuula rabbi alayhi salatu wassalaam barsiiseef garee wahabiyyaa jedhaniitiin wahabiyyi jedhanii namatu moggaase malee Qur'aan hin moggaasne hadiisni hin moggaasne abbaan barbaade wahabiyyi yoo nun jedhe namni sunnaa rasuula rabbi alayhi salatu wassalaam qabate wahabiyyi taanaan an wahabiyyiidha yoo an sunnaa rasuula rabbi qabadheef wahabiyyi yoo ka ta'u taate walaakin garuu Qur'aanni muslima jedhee na waamee jira siigalee Qur'aan erga muslima jedhee na waame ani maqaa namni naa baaseen osoo hin ta'in maqaa rabbiin naa baaseeniin of waama ani muslima siigalee maqaa rabbiin naa baase Qur'aana keessan maali muslima jedhee naa baaseera rabbiin ربيت مسلمة جدينا باس وروتك أنا دور على ربين ونبك أمتك نبي إبراهيم أمتك نبي نوح مسلمة جديني وامين جرا كان أفو مكا ربين مكان من نباسين أصوهن تين كنوتي أفوام نون مكا ربين نباسين أفوامنا يونتي سنة رسول ربي عليه الصلاة والسلام أبنف يو وهابي كانوا جرانتات هاجر نمال تنقل جنوتي أبان بربادي هاجرو نوتي كان من نوتي مقاسي سنتين كربين نوتي مقاسي واعتصموا بحبل الله جميعا نجد جرا دبلتان سورة حج كيستي أني وروت إسن درا اللي أسو قرآن يكون إسنتي فين درا لال أسو قرآن يكون هم إن درا مسلم جدي اسم وامي جران ونجد ربين ورا كان درا اللي مسلم جدي توامير كان كينيو فا كان نبي إبراهيم فا كان نبي موسى فا مسلم جدي وامي نجرا سورة بكون هذه الدميلة ما يجوا كناف مسلم كان جدا مكان بويا كيسر في أسو هنتين كربين هندي علم نمار أمانتي إسلام ما كهندي علم نمار لا تتأه قاف إسلام ما كان سيران كبتن نمني أجج ربي فرأته مكا مسلم ما كان فرأته كسي قل سبيل مسلمة يجونس لقيسه اوكي اما فكيني فني اسلام انجد مسلم انجد يجود فكيني في اسلام في مسلم أكون قبو أمانتان كان كيمال يوسنجران أني أمانتان كي إسلاما أني مسلم ويوجد تمو نمني أمانتا فكينياف مكان إسلام جرو مكان أمانتاتي سيغالي أتي أمانتين كان كمال يوسنجران أني إسلام جد مسلم جتون إمو نما أمانتا ربي كان أكا إني في دين قبض سيغالي مسلم جرام أكا waan tokko tokko muslimni waan tokko tokko dogongoruu danda'a garuu mu'mina jedhamee jennaan immoo ka
سيران إبادة ربي قد مؤمنة كجل اللي أدان سباس أسمان كربين قد أفلح المؤمنون جده كمؤمنتوني خفولا جدينين مسلمة يو جده تيكو كخطا كان خطا اللي أفكيسا قبو جتشون هنتو تكو واندا لو كيسا تلي دقنقر قباتون دندا فكينياف أني مسلمة أفين جتشونين دندا قرو يو ربين مؤمنا نانجي مالي أن راس مدوا كاسي أني مؤمنا وفين جتشو هندندو ماليف كان كيسا ربي بيكا وانتيف سيقالي مؤمنا كربين جدين كاكيسان وربين جدين كن دراوته مؤمنا جدين كربين إسام مقاسي تجرى ربي مؤمن توتن وهذا يسو كناف مسلمة جتشون كا وفي ربي تأماني دقنقرة تكتو كل لك كيسا تدلقو دندو ربين سنين ارترافي في أكاس ربنا رنواتر وانا تدوغن قرر هندا سيغالي أما إيه هذا ليه أيه أما إفنا تيجي شهادة قبل شو داف كوبيلا إيه أيه وانتي سيشك سيسونجرا نمني هم نانسي في دنجرا إسلام تاتو مالي جده namni humnaan na fide Buruukee maahii qabadhu. Namni giddin na fide jiru garuu gaafa kana hunda dhaga'u bakka waan isaatu naa galuu dide jechuudha. Waan hundi isa ifanaa ta'uu dide jechuudha. Sanaan booda gaafii baay'ee يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يا ور ربي تمنتني هو يو أدون تكسم برا دفتيف وسوغر نام بروتي تندبر سندرا أدبا فدا جدي كنا فدا بفتشو قبدا كسي أدبا فدور دوغا مو دوغا متي جديتي تولي أجي كرا شهادات دورا كمي تمنتا كن كيجي جيرتاتي Ani jechuun ilaalee hin jira ergan ilaalee erga waan hunda addaan baafadhee booda immoo xiqqoo wanti gaafii natti ta'e gaafa natti mul'atee jedhu gaafa islaama jechuun musliima jechuun ikkoo bakka 80tti qoodama ati maaliif naan jedhan ijoolleen akkana naan jedhan. Ijoollee musliimaati gaafa isaanirraa akkasa ga'u isheen akkamitti naan jedhan maalidha jechuudha gaafa jedhee gaafadhu suufiyaanii jedhan isa wayyaa naan jettee jechuudha. Egaa gaanii dubbii kana hunduma sumee biraan hangaa jedheellee zim jedheetu manarra ga'e hundumaayyuu kun amma isinaa ibsitanii jirtu hamma tokko naa gale jedhee yaada kana caalas immoo naaf gala jedhee yaadaga. أيه إن شاء الله قالت أمي أيه يسوع كريستوس عليه الصلاة والسلام إلما نمامله وقايا كنتاني بيك تجرتا asittis fakkeenyaaf amma ifama garuu dubbii xiqquma gaarii singaa أيه fakkeenyaaf صلى الله عليه وسلم dura kan ergame Yesus Kristus ya lafa sagaleen xiqqoo na jalaa ciccitee ture. Egaa baay'een isin cinqaa jira gaafii haadhiin. Annoo rakkoo takka hin qabu ati takkaa baratu si gaafata ayyesi barsiifna inshaallah shahadaa boru yookiin iftaan yookiin takkaa babbarattee kaatee qabatta ammaaf waan gaafii sitti ta'e hunda gaafadhu waan islaamummaa keessa gaafii waan sitti ta'e gaafadhu garuu ammaan tanan qabattu amma immoo waan islaamummaa keessa gaafii sitti ta'e hunda gaafadhu daf hayyee irra deebiitii gaafadhu sagaleen na jalaa ciccitee ture. Qabadhee gaafachuu naa wayyaa malee yeroon argadhu. Qabattee kaatee gaafatta. Yaani barachuu danda'a waan ta'e. Rakkoon qabu. Tole hayyee. Hayyee waan amma gaafatartu kana irra deebii gaafadhu. Fakkeenyaaf kan Muhammadin dura kan ergame Yesus Kristus. Kanaaf amma ani kan itti amanu amma Rabbittiin amana moo Muhammadittiin amana kan jedhu kun kana bichaa naaf sinaan hundumti isaa naa galee jira bakka isa tokkitti kana bichaadha bakka. Waan bareedaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي هاي إن شاء الله وان هدو أنت يأتي بيكتو غناجرة تكو فارتي نمي تكو وربي اتقاف أماني إرقمتو تيسا إرقمتو تربين إرقهون دتيو أمانو قبا أمانو جتشون dhugoomsuudha akka isaan ergamaa rabbii ta'e isaan dhugoomsite eeyyin isaan ergamaa rabbiiti jettee dhugoomsuudha malee isaan waaqessuudha miti. Fakkeenyaaf namni tokko waa wahii yoo sitti hime nama tokko jecha isaa san ni amana jechuun kan kee ni dhugoomsa jechuudha malee ni waaqessa jechuudha miti. Fakkeenyaaf Sumayyaa waa wahii yoo isin sitti himte waan Sumayyaan sitti himte san ati amantaa yoo isin jedhe eenin amana jechi isii dhugaadha yoo ka jettu taateef ati jechi isii san ni dhugoomsite malee isii hin waaqessine jecha sanis hin waaqessine. Kanaaf ergamtoota rabbii ni dhugoomsita hunda isaanii. Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ergamaa rabbiiti jettee dhugoomsita. Museen ergamaa rabbiiti jettee dhugoomsita. Yesus Kristos alayhi salatu wassalam ergamaa rabbiiti jettee dhugoomsita. Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam ergamaa rabbiiti jettee dhugoomsita. Sigalee ni dhugoomsitaan hunda isaaniitiyyuu warroota ergaman hundayyuu. Nabi Muhammad diinillee hin waaqessitu inni ergamaa rabbiiti gabricha rabbiiti jettaaniin. Yesus Kristos illee alayhi salatu wassalam ergamaa rabbiiti gabricha rabbiiti jettaaniin hundi isaaniiti. Museen illee akkasuma. Rabbiin nabiyyoota hedduu ergeera. Nabiyyoota rabbiin erge kana keessaa tokkochallee ati kijibsiiftee jennaan muslima ta'uu hin dandeessu. Kaafira jedhamta. Nabiyyoota erge rabbiin haga Nabi Muhammad hin baatu. Kan erge eenyudha? Rabbii tokkicha. Inni yeroo hundayyuu hin jijjiiramu. Inni tokkicha jiraataa zalaalamiiti. Hin du'u guyyaa takkattiif illee hin du'u. Guyyaa takkattiif illee guyyaa takkatti illee keessaa hin du'u. Akka warri ummanni kuffaaraa guyyaa sadii hinuuf du'e jedhansanii miti. Rabbiin guyyaa takkatti illee hin du'u. Nutu rabbiif gadi jedha malee rabbiin gadi nuuf hin jedhu. Fakkeenyaaf ummanni kuffaaraa maal jedha? Rabbiin nuuf gadi jedhee jedhan. Nuti ummanni muslimaa ammoo nutu isaaf gadi jedhee isa kadhataa jenna. Isaan maal jedhanii? Rabbiin nuuf jecha of gadi deebisee nuuf jecha dhalatee nuuf jecha du'ee jedhan. Ummanni kuffaaraa rabbiin salphisan. Nuti immoo rabbiin hin salphifnu. Rabbiin of gadi hin deebisu jenna. Ittini amanna isaaf gadi jenna. Wantummaa isaaf sujuudnuuf saniif rabbitu nuuf sujuuda osoo hin ta'in nutu rabbiidhaaf sujuuduu qabaata. Rabbitu nuuf du'a osoo hin ta'in nutu karaa rabbii keessatti du'ee isaaf jecha du'uu qabaanna. Akkasi. Inni yeroo san nuuf araaramee rahmata nuuf godhee jannata nu seensa. Kanaafuu ana moontee waan kana kaaseef Yesus Kristos alayhi salatu wassalam ergamaa rabbii kabajamaadha. Misgaane. Waa dubbachuu barbaadde moo? Lakki dhiifama tasaa. Maayikii banate. Okay, ayyee. Rakkoon qabu. Kanaaf Yesus Kristos alayhi salatu wassalam ergamaa rabbiiti ilma namaati kahaati garaa keessatti ji'a 9 baadhattee laal. Waaqayyoon ji'a 9 garaa tura jechuun salphinna waaqayyoon arrabsuudha kun. Ergasii booda dhalatee waaqayyoon ni dhalate jechuun arraba kun. San dura hoo waaqayyo kamtu ture? Ergasii booda harma hodhe waaqayyoon harma hodhe jechuun salphinna. Harma hodhe ergasii booda nyaata guddate jechuun salphinna. Fakkeenyaaf daa'imman ni beektanii ni curgiti curga irraa miiciti ofirra ficcaanti daa'imman xixiqqoon ni beektanii haati uffatallee qulqulleeffattee miicitee akkasi guddifti daa'imman ficcaanillee qulqulleessite. Waaqayyoon akkasitti wantoota kanneen hunda keessa darbe jechuun arraba. Waaqayyoon arrabsuudha. Sigalee ilma namaati. Hundi nabiyyootaatiyyuu akkasumatti dhalatanii akkasumatti guddatan. Kanaaf hatta Nabi Muhammad illee hin waaqeffamu hin gabbaramu. Kan gabbaramu eenyu? Rabbii isaan ergisan kan nabiyyoota ergisanii malee nabiyyoonni hin waaqeffaman. Nabi Muhammad hin waaqessitu. Rabbiin tokkicha akkasi. Fakkeenyaaf qul huwa Allahu ahad jedhi yaa Nabi Muhammad rabbiin tokkicha. Haqaan gabbaramaan rabbi tokkicha jedhi yaa Nabi Muhammad jedhi. Haqaan gabbaramaan rabbi tokkicha qofa. Malee kadhalullee miti, kadhalatullee miti, ka haadha qabu miti, ka abbaa qabu miti. Garuu kan ummanni kiristaanaa waaqessu immoo haadhallee ni qaba, abbaan immoo inumaa waaqayyoo jedhan. Garagalanii innillee waaqayyoo jedhan. Garagalanii inni ilma waaqayyooti jedhan. Meeqa godhan? 3 moo 4 godhan. Garagalanii ilma rabbiiti jedhan. Isuma tokkocha kanneen hunda ta'a. Isuma tokkocha ilma namaallee, isuma tokkocha ilma rabbiillee, isuma tokkocha ilma Mariyamaallee, isuma tokkocha tuyyuu
waaqayyolle isuma waaqayyolle isumatu ilma waaqayyotille isumatu subhanallah me akkana jijjiirama waaqayyon maal tokkana isa cink akkana ka jijjiirama yeroo garii ilma waaqayyo ta'a yeroo garii waaqayyo ta'a yeroo garii ilma namaa ta'a yeroo garii garaa seena la ilaha illallah waaqayyon kanarraa qulqulluudha akkasi siif deebi'ee Okay, amma na deebi'ee jira. Amma immoo kufurii jechuun amantaadha moo maalidha waansa? Kufurii jettanii turtan duratti yoo dubbattan amantaadha moo innis waan biraadha kamaan? Waan bareedaadha, gaaffii bareedaadha. Kufrii jechuun haqa diduu jechuudha. Rabbitti jallatu rabbitti kafaruu jechuun rabbiin diduu jechuudha. Ati nama rabbi irratti ammatse yookiin rabbiin mormitu rabbi diddu namni rabbi morme immoo ati rabbi mormite jannata seenuu hin dandeessaa? Hin dandeessu. Kanaaf nama rabbi morme nama rabbiin dide jechuudha. Okay. Bakka amma naa galeeraa jechuudha ifa ta'eera. Nama rabbiin kijibsiise nama ergamtoota rabbii kijibsiise jechuudha. Akkas. Namni rabbiin kijibsiise immoo abadan jannata seenuu hin danda'u. Kanas rabbiin maal jedhee suuraa A'raafi boqonnaa 7 ayata 40 irratti waan ajaa'ibaa kana jedhee ayata 40 irratti إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين جدا رقمت إسان كي يتوتا كينيا كي يبسيساني في إسان إرابونا بلن سمي إساني في مبنى موجد هنگا قال لك آوال الموكيس سينوتي جنة سيناني جد أكا كانت يكم توتا من ديسين أبدا فكين يا فما قال لي قاول موتي سينو نندا إن دندو كافر اللي نمني آياتو ربي كجبسيسي نمني بوني نمني آياتو ربي كجبسيسي ربي تكفري جدي ربي انديدي ربي مرمي جدي أكا قال لي قاول موكي سينو هندن دي نتي أمني كفارك ربي تكفر اللي جنة سينو هندن دو أبدا إسان الرتي حرام Isuma kana tubaati nati ta'a ture sini gochuun barbaadeka. Akkasi kanaaf rabbiin deebi'ee maal jedhee lahum min jahannama mihaadun wa min fawqihim ghiwaash wa kadhalika najzi adh-dhalimin isaaniif jahannam irraa firaashii gubbaa isaaniitti immoo haguuggitu jira jedhe akka kanatti miidhaa hojjettoota mindeessinaa subhaanallah والذين آمنوا وعملوا الصالحات إسانا أمناني قاري دلغان هو لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون إسانا أمناني قاري هجة نتي لبو تكوز دنديتي شمالي هندر كسيفنو إسان سور جنة هاتي جد إسان شكي ستي حفودا أجكي ستي قمدود أجكي سجراتني جد قال ملكاوتين أكس أني تكاسو براتين جدا osoo sirriitti baratteen jedha wanta gaafisitti ta'ee hunda osoo jala keenya olaa barattee bareedaa garuu shahaadaa qabadhee keetiin itti fuufee baradhalle yoo jette rakkoon qabu anama gaafii salphaa si gaafadha osoo shahaadattiin seenini gaafiin biraa akkasii hafe jira wanta islaama keessa shakkitu. Kanuma bakka inni gaafataa tures isuma kana inni gaafii difficulty natti ta'es already isaanuma kana jechuudha. Beezawee wanta haaraan. Amma siif deebi'ee. Injira jedhee yaadu fuula duraas immoo ganumaan baradha waan ta'eef kana caala naa ifa jedhee yaada qaba. Yoo waan bareedaadha galatoon. Yesuus Kiristoos alayhi salaatu wassalaam akka Maariyaam isa deessan beektami? Sirriitti hin beeku. Galatoon akka inni waaqayyo hin taane ilma namaa akka ta'e hin beektaa? Isa kana hin beeku. Waaqayyo miti inni ilma namaati. Ilmi waaqayyoon hin dhalatu. Waaqayyoon garaa haadhaa sinii seena jettee yaaddaati. Dhalachuuf. Hin seena jedhee yaadu. Galatoon. Waaqayyoon ilmi namaa ajjeesee yookiin akka barbaade godhuu danda'a harkaan qabuu danda'a. Hin danda'u. Waaqayyoon ni ari'anii ni tumanii.
Ariani sintumanis. Inariani sintumanis. Galatom. Waaqayyo nyaata ni nyaata. Nyaat. Galatom. Hayyee Yesuus nyaata nyaatee jira. Bishaan dhugee jira. Akka Baayibilaatitti illee akka Quraanaatitti illee ya'kulaani xa'aan jedhee dubbatee jira Rabbiin. Yesuusii fi alayhi salaam haati isaas nyaata akka nyaataa turan Rabbiin Quraana keessatti dubbatee jira. Namni yoo nyaata nyaatee ka'ee yoo dhugee ka'ee mana ficcaanii deema. Rabbiin mana ficcaanii deema jettee ni yaaddaa ati? Jedhee hin yaadu. Subhanallah. Maryamii fi Yesuus garuu mana ficcaanii deemaa turan. Maaliif namni yoo nyaata nyaatee ka'ee yoo dhugee ka'ee mana ficcaanii deema? Maaliif hajaa bahatuuf? Yoo manni ficcaanii hin jirrellee bakka fagoo deema. Yoo baadiyaa fedhellee yoo ta'e uummata irraa fagaatee hajaa bahata. Siigalee tokkoffaa hajaa bahata. Bakka san irraa fagaatee. Yesuus immoo nama nyaataa ture, nama dhugaa ture. Qurxummii naa fidaa jedhee nyaate. Osoma isaan ajjeefne fa jedhanii yaadan fa asitti dhufee isaan ajjeefne awwaallee gallee irra jedhanii yoo isaan yaadan sila na shakkitanii yoo kana shakkitan taate mee qurxummii fidaa jedhee qurxummii fidee nyaate. Garuu isaan isan ajjeefne beek. Ajjeefne jedhanii yaadan. Osoo isaan ajjeefne jedhanii yaadan inni asitti dhufe. Garuu Rabbiin du'a isa oolche waan ta'eef akka isaan ajjeesan hin taasifne. Kan du'e isaa miti waan ta'eef qurxummii nyaate. Waaqayyoon qurxummii nyaata. Subhanallah. Kanaafidha Rabbiin suuraa boqonnaa 6 lakkoofsa 14 irratti Rabbiin ni nyaachisa malee hin nyaatu wanti jedheef. Rabbiin ni nyaachisa hin nyaatu jedhe. Suuraa Zaariyaat keessatti illee ma uriidu minhum min rizqin wa ma uriidu an yut'imuun jedhe. Inumaayyuu anatu isin razzaqa an rizqii isinirra hin barbaadu anatu isiniif hiraa jedhe. Akka isin na hirtanii na nyaachiftanii illee isinirra hin barbaadu jedhe Rabbiin. Inni immoo kadhataa ture. Bishaan dhuddoo naa kenni fayyadhaa kadhataa ture. Nyaata illee naa fidi jedhee kadhatee nyaataa ture. Dubartii Samaariyaa takkaan bishaan na obaasi jedheeniin sanuu dadhabee sanuu deemaa ture. Waaqayyoon ni dadhabe jedhee namni yaadu nama xiqqoo sirriitti itti yaadne ta'uu isaa beeksisa. Namni itti yaade tokko Waaqayyoon ni dadhaban jedhu. Fakkeenyaaf osoma deemu dadhabee ni dadhabe jedhee karaarra dhaabatee bakka boollaa taa'ee Wangeela Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 6 haga 8 dhadhee dubbisteef barattoonni isaa nyaata bituudhaaf deeman. Maaliif isaa waliin nyaatuuf? Yesuus fa wajjin nyaatuuf nyaata bituudhaafif deemanii jedha. Mucaafatu jedha ana miti. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 keessatti. Waaqayyoon nyaata nyaatuu fi midhaan bichisiifata sila. Subhanallah. Beela'ee dadhabee ni dadhabe jedha bar. Dadhabee achi taa'ee jedha. Innillee dubbatee jira ani ilma namaati jedhee. Namni Waaqayyo ta'uu hin danda'u, Waaqayyo ilma namaa ta'uu hin danda'u. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 40 irratti maal jedhee ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddanii jedha. Abrahaam akka kanan goone. Abrahaamiin hin ajjeefne ana hoo maaliif ajjeesuu barbaaddan jedhee gaafataa tureeniin. Maaliif innillee nabii Ibraahim fa waan ta'eef. Ergama Rabbiitiin innillee waan ta'eef. Nabii Abrahaamiin nagootan jedhanii ture. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 40 irratti ana nama jedhee ofii ofiitii dubbate. Namni immoo Waaqayyo ta'uu hin danda'u. Nabi Muhammad illee Waaqayyo miti, Yesuus Kiristoos alayhi salaatu wassalaam yookiin Ciisaanis Waaqayyoodha miti. Maali malee ilma namaati malee. Ilma namaa ka Rabbiin isaan kabajee isaan erge malee. Akkasi. Hayyee Yesuus alayhi salaatu wassalaam barsiisaa nama si barsiise kana wal qabsiisee akka ilma namaa qofate akka Waaqayyo hin taane beekteerta. Galatoon. Waaqayyoon akka du'uu hin dandeenye, Waaqayyoon akka namni ari'uu hin dandeenye. Hoo ni beektaami? Galatoon hayyee. Islaamummaan amantii dhugaa ta'uu ilmi namaa akka Waaqayyo hin taane amantee. Hayyee mee gara shahaadaa haa deemnu achiin booda waan silaa gaafii sitti ta'e ni gaafatta inshaallah. Sumayyaan illee ni jirti waan gaafii sitti ta'e hunda gaafachuu dandeessa inshaallah. Hayyee waan an jedhu nafaana jetta. Ashhadu na wajjin jedhi. Jedhaan jira ashhadu. 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 Allah
الله الله إله إله إلا الله إلا الله وحده وحده لا شريك لا شريك له له وأن محمدا وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق. اوكي ايه سغلي والقبيتي اورميفا وان ارادي بني وماما جنة كان جنة تولي فيديو نمجتو في جماعة وري فيديو جتن أوبسا إن شاء الله أورميفان جنة نوجين تمر إن شاء الله وماما عربي فان جنة كنا أرجانين بها أرجانين بها سينا سجلين كي يسيبر انجرو سجلي والكاسيل سينا خير إن شاء الله وهنجرو جدنا من رقابه لا شريك له إساف الليك إندين هنجرو جدنا من رقابه جدا وأن محمد الله عليه الصلاة والسلام عبد ربيتي في قبرك ربيتي جدنا من رقابه أكما سئت دبلي وأن عيسى عبد الله ورسوله نبي عيسى نس عليه الصلاة والسلام إرقما ربيتي جدنا من رقابه وكلمته ألقاها إلى مريم جتش ربين gara Maryam darbe ta ijechuudhaan ta'ii rabbiitiin isa uume namni jedhee ragaa bahee wal jannatu haqqun jannanni illee haqa jedhee namni ragaa bahee wan naaru haqqun ibiddi illee haqa ni jira jiraatuun isaa haqa jedhee namni ragaa bahee daanammoo sadarkaan naafilaa gabu dabaree ilaamee ani nin xumuranii dubbatta ani jechuudha seenaa dhageeffadhu Yesus Kristus seenaa carraasii kenna Kristus jiraata bara baraati Yesus Kristus kan ija hin qabne ijatti godhee kan cabe fayyi amantii ofii irratti taphatee moo amantii ofii irraa miti amantii ofii irratti tole namni ragaa bahee rabbiin adkhalahu Allahu aljanna jedhan rabbiin jannata eesaa seensisaa شهادة قبضتي جتي بيكا والله شهادة قبضتي جتي سين غنا تمكا مقبدي وايسي أجايبين إبني أما اللي وانتو كنت سيني دبلا أما تديبي أولين دان ديسويو أكا مجافات التلي واقعيون كريستان اللي ساني هنديسو واقعيون ساديه اللي ما ليف جنان سرنا قبضنا واقعيون كريستان اللي أما ساني فينيسو إبروتا رتي إبروتا بقرنا جهلا كورس أفور الراكاسي إسيني دبسا أما قلبيني قدرت اللي وجد تندان ديسو
Sinigale. Deemee qalbii jijjiiradhallee hojjette. Maaliif Yesuusiin akka inni Waaqayyo hin taane ragaa baateetti waan ta'eef. Yesuus Waaqayyo miti jettee ragaa baateetti waan ta'eef. Tole. Ibroota boqonnaa 6 lakkoofsa 4 irraa kaasee isinii dubbisa. Warri ga'an jedha. Yoo garagalan immoo attamitti isaan deebisuun danda'ama ree? Isaaniif takka isaaniif takka ifeeraaf isaan kennaa Waaqaa irraa mi'eeffataniiru. Hafuura qulqulluutti hirmaataniiru. Gaarummaa dubbii Waaqayyoo fi humna bara isaa dhufuuf jiru isaanitti dhagahameera. Warri akkasii kun amantii irraa garagallaan deebi'anii yaada garaa isaanii geeddarachuudhaaf haareeffamuu hin danda'anii jedhan. Hayyama garamtu isin nyaata ree? Biyyattii ta nama boolla kamtu nyaata? Boolluma kamtu nyaata mi'am? Qalbii geeddarachuu hin danda'anii jedha macaafni. Ibroota boqonnaa 6 lakkoofsa 4 irratti illee wala badeessa taate jechuu. Achitti illee haftee achitti hin hafne, asitti illee haftee asitti illee hafne wala badeetti taate. Isinii galee wala badeetti. Tole. Kanaaf namni haqaan namni garuu islaamummaa qabate hoo Rabbiin jannata isa seensisaa jedhan. Namni haqaan islaamummaa qabate ka sobaa osoo hin ta'in. Tole. Akkasi. Kanaafi ammallee irra deebitee yoo qabattu kootu si qabsiisaati ol deebi'i. Si'a lammaffaa si qabsiisa. Yesuus nama naan jetta. Waaqayyo akka hin taane himta. Dafa osoo hin deemin namni Yesuus nama jechuu barbaadan kootta wal baha. Isin eegaara. Nu gargaartee yoom jettiin daqiiqaa tokkoof illee ta'u Yesuus nama jettee. Maal baratu murtanii jirtu gaaffii deebiidhaan tumurtan bardugaa shaayidaan osoo fi nama jennaan nama jettee jirti nyaatee jennaan nyaatee jettee jirti kanarra maal ta'e dhugaa? Dhugaa maashaallah Nyaati jettee jirti. Bar gaaffiidhaa fixxanii akkasuma immoo isin qabsiisnurree jennaanii lakkii annan qabaddaa jettee isheetu dide. Ani ni kolfe wallahi. Akkam taate jirti? Takkaa baradhu jennaan dindee bar. Takkaa baradhu amma sin qabsiisullee jennaan hima. Ustaz, si rakkoo qabdan keenyalees giiftiin kennineefsaa. Osoo kennitaniifi bareeda. Achumaan sadarkaa barbaada dhuftee turte. Dhugaa dubbattuudha fi osoo muddamtanii karaa keedatti dabartan ta'eeti akkasiidha. Garuu gaaffii dura gaafattan sun maashaallah isumaa fixxasini. Ofishiitiif malee wanti namallee tokko hin jiru. Gamoo xumuramee jira. Yesuus namaa hin ta'u osoo hin ta'eef. Kana barbaanne nus ragaa nu baanee adeeman. Uummata gana. Ragaa na baate alhamdulillah. Sumee galti ol baanee akkas jajana yaa bu'ani. Jalaa gadi nyaana nuti. Ayyee boontuu dubbistan inshallah. Ya Rabbi. Nagaan isinii faa ta'u akkam jirtu fayyaa keessanii? Nagaa Siifis haa ta'u boontuu akkamatti nagaa miti. Nagaa galata Rabbii akkam fayyaa keessa deemte. Oromifannaa hikime shaadaa sadaa siin hin jee barkoo simee qara deebee si gaafadhe bare. Okay. Hayyee siifin jedha rakkoo takka hin qabu. Hayyee. Tokkoffaa irratti waan biroollee osoo hin ta'in kan ammaan tana isii wajjin jennee xumurree Sillaasee waan diigu jette ammasiin sii galee waan Sillaasee dhabama godhu jechisiise afaan Arabiffaatiin. Sillaasee maatii balleessa. Tokkoffaa kiristaanummaa keessa namni Sillaasee diigee jedhee kiristaanummaa keessa akka bu'anii beektanii Waaqayyo sadii Waaqayyo tokko ta'a ka jedhu. Amantiin kiristaanaa kan inni irra dhaabate isa kanaadha. Isiin immoo akka Waaqayyoon sadii tokko hin taane ragaa baatee jirti afaan Arabiffaatiinis. Yesuus Kiristoos akka ergamaa Rabbii ta'e illee ragaa baatee jirti. Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam ergamaa Rabbii akka ta'e ragaa baatee jirti. Akka inni gabricha Rabbii ta'e illee ragaa baatee jirti. Ragaan hin baha jettee jirti.